laga gama na qofatu hunda laga gama isarki baay'ee keessa jira namni kallatti tokko qofatti quba qaba maaliif nutu sagalee wayyaba sagalee guddaadha harka guddaadha hawaasa bal'aadha hawaasa hayyuu qaba hawaasa beekaa qaba kanaaf egaa baay'ate yeroo baay'ate abbaa koorraa anis fuudhee ilmaan kootti kennisiisuudha deemu kana keessa jirra ala kulli haalin rabbiin isitti nu kadhaa ربنا ستنو كذا كغاريت هم نجبار ربي من يميدا مي ربنا بدن دواتنا بيس كنا فينجد سبب الأذان أركامو يا كمله ونيون دينون دبرفته بيجا كنا كيس بي الدنيا كو واحد دو كيس مسيفته وانا كيس مسيفته كيسا وني بكتا فينجرو إنيرو ريسوس إنيرو ريفاموس فورا ربيتي ولا غير كانتنا فوبر ini amma kenya namni wala jese lamman inna jese ulfada galatoma yasin fatiye galatomi amma durasi wana irgitani ani ori qabachu sandi enya kana mbare وانا كانت صدقوا بنقبو غلطوا ما الفدا جزاكم الله خيرا واتقركون تقولين يو اسنجرات اللي اكو ما فيته وني حواسا كان عايز ندبوقا بجول هدرا اكو ما كانت تلاجي سودي منا جتونيس فرمانتا تكونوا برباچيف تنوتين كنا بارسا كمنا لاتا ديرو مال مكنا يرو زبنا هندا كنا مدتاتي نيا جتونيس نما كنا برباچيف اكو متاني كنا علمان دالچيف نمنو ديرو نتيو يوم كيسا بانا جتوني لين نما كنا برباچيفتي حواسا كنيا كبجمو imba ama akkanatti wanni hafe takkaan jiru bar inafamus inafamnes gada barfate inni nama waa godhus inni asitti akka barbaade ta'esi fuula rabbiitti wal argu wanni nama ajaa'ibu isa kana bar akka waan ofii asafu ibiddarra qabee yeroo ilma namaa ibiddatti qabsiisee yeroo gubu akka waan duniyaa irratti hafu fakkaata ulfaadhaa galatooma duniyaa irratti nafu garuu galatooma ulfaadhaa yaasin keenya Muhammad مام كم فجأة جرتابو يا أخي بالبلا كنا كنتي بالبلا كان كي بالبلا وجنينا جلابة دي مام مركينيا مي بكم اليو كنا توانا قرري بالبلا نا كنتي سنة بالبلا نا كاي مالو بكو سين تباتي سنة تي بالبلا نا كاي أتشمان أرجعنا بالبلا إن شاء الله ورب جدي بالبلا كان كنا جلابة دي سيفان بالبلا جدي يو خالي مكان كوكب داكيتنا بالبلا يوكا سيت سيبودي دمو أنا كاي ماما كينيا غلطهم غافين كيا إيجدو كيسن تيه سنتك فجو إيجان كينيا ربو ماما يوانات إيجان كمنو إيجان كينيا ما يوانا رحمانو ما ربو ما انقبنا والفادا غلطهم لبينا ما باتشو كيسا كنا جدا نمني مالي نمني أبدا إيجان وربادا مالي يجونا ما توصل عن فيلتو فيفو تقفا غرغاسي كرا إجريتين موتي ما نما جدامو في دكتور زلالما برا فنلاند الرا كرانا موتغري سانيتين نودقب سيساني اكسماس بودي ريبان كرا نتفكات كما كان سنت انقالسا كلتي سنان كان مدورا كرا بهاتي سنترغما با اكو مجرتي تاي كولغا فرغميمو بكغو ابادا في تيكو هانغا اني دكي نانو أمنا الرجالان نما ورينانو أما وراني رتيته بوكي فماني الرجالان سامينة كمتو وانجرانوف نكمته بوشينسا يونيفرسيتي مغالانا كمته تي وجينا سوفني كرا بوشينسا يونيفرسيتي مغالانا كمته وجتوتا في أبوتي منتا ددانانو سنجران باستروتا كيسوتا شيكوتا كالتي ساميتيني إرغان كينيا أرى نكمتينو سيني جنان amma senutti dubbachuun dandeenyu gaa beekamu miti gaa onni karaa dhiyaa kun kanaa jenneeti amma immoo galgala kana naqamtee nu seenee jira gargaarsichi faaruun kan rabbeeti galata rabbeeti warri mootummaatii fi akkasumas maqaa isaati beektanii Dr. Zalalam Abarraa Tasfaa tini kallatti isaaniitii fi jamaa naannoo sana Filiilaandi akkuma jirutti warri nutti ergitan har'a minaan keenya nyaata nama 2,300 fi wahii viidiyoo isaa rabbi jedhee gadhiifna. Egaa kana asumatti dhaabee amma gaa hawaasa keenya silaa
muka jige qottootti baay'ata jetti Oromoon muka jige gataane numatu wal qabata wanti wal eeganu jiru akka biyyoolessaatti tabarus mangistaatti akka oduurraa dhaggeeffataa jiru kanatti gargaarsi naannoo dhiyaatiif gahu akka inni kan dhagaa ammoo hamma xiqqoo Arsii Wallaggaa ergitutu guddaa mootummaan addunyaa fiduuf caala leeqaadha saatii kana leeqaawwan inni barbaadu eenyuun hin qabaa eenyu koonna bira jira waan jedhu sila osoo sila hireen jiraannaan akka jiraannaan akka naannoo adda addaatti akka Afranqallootti akka Siikoomandootti akka Shanangibeetti akka Ilubbaa Booriitti namuu leeqaadhaan makiinuma tokkollee akka gandaatti makiinuma tokko maaliif jennaan nyaata miti kan inni haajumaa jiru hamileedha yeroo kana keessa yeroo kana namni luqqa'ee uffatan qabu manarraa buqqa'ee inni kan manatti gubame inni kan waan adda addaa waan inni mudate gaa waanuma isin oduudhaan dhagaa jirtan kana irra caalaan isaa jechuudha waan irra caalaatu hin himamin hafe malee wanni dhokataa jiru hin jiru garuu irra caalaan akka waan hin himamneeti namni yeroo tokko buqqa'e kun dhukkubsataa fudhatee buqqaa dubartii deessu fudhatee buqqaa dubartii ulmaarra jirtu fudhatee buqqaa rakkoon yeroo ammaa kan keessa Wallaggaan jiru dhukkubsataa fudhatanii Naqamteetti galanii haadha ilmaan meeqa abbaa ilmaan meeqa fudhatanii Naqamteetti galanii wanni amma daawwattoota ijoollee keenya ulfaadha galatooma warri amma bakka adda addaa jirtan yookaan amma haalli amma Wallagga takkaa takkitti gargaaramteen beeytu akkuma beekamu warri naannoo kaabaarraa dur dhufanii namni baay'een naannoo sana keessa qubatanii harkuma qubsiifne nyaatamne malee nama qubsiisaa ture namoota ta'a ture malee takkaa takkitti kadhattuu ta'ee yookaanis immoo hawaasa bakka biraarraa gargaarsa haajomeen beeku naannoon dhiyaa keessaa Wallagga baay'ee jiidhaadha wama haajumu tokkollee hin qabu yoo hin jedhe waa tokko mamiin qabu waanan keessa beekuuf egaa bareecheen beeka Wallaggaan kana naannoo adda addaa miilaanii keessa deemeen beeka kanuma kanaan inni ragaan kan koo kan bu'aa biraati miti jechuu kooti biyya magariisa biyya magariituu biyya bareedduu biyya akkaan miidhagduu yoo jedhamte keessaa tokko naannoo Oromiyaa keessaa tokko Wallaggaa akkuma beekamu gaa mudanne hoo eega rakkanne hoo eega buqqaane hoo hayyee ilaawa kallattii fedheenuu haa buqqa'u kallattii fedheenuu waan fedhe mudate ita'e eega ita'e immoo mee gabaasaa onlaayinii irratti yookaanis miidiyaatti fayyadamuudhaan ummanni haati biddeenaa waan isaan jechaa jiran warra dhume warra buqqa'e kan ofii taasifachuudhaaf nu fixanii yoo jedhanii yoo buqqaan jarri eessatti godaanan meeme gaafiinan jiraaf qabu isa kana namni gaa yeroo biraa dhume buqqaa beeytanii yoo bira nama keenya dhume jedhanii ofii rukutaa ofii iyyaa jedhanii hoolaan mootii gaarii qabdu gooftaa gaarii qabdu dubaala keessee rafti akkuma jedhamu yoogaa inni waa ta'e yookaan inni buqqa'e inni duqqa'e inni dhume jara ta'e jechuu kooti yoo keenya yoo buqqa'e kun hawaasa saattas baqatee bakka raquun qabu silaahuu Naqamtittas baqatee naannoo Naqamtee kan uummanni gutiin faan keessatti jechuudha naannoo gutiin jechuudha naannoo Naqamtiiti kan isaan amma gargaaramuudhaaf hiree qabu akka qabu deemuttis nama mirgaa'u makiinumti naannoo sanaallee guyyaa galgala deemuu danda'u guyyaa kan inni deeme achiin ga'uu danda'u naannoo Naqamtiiti ijoollee kanaaf mee ijoollee amma dura gargaarsaan asirratti beekamtanu miidiyaa irratti beekamtanu akkuma sabamas TikTokis haa ta'u Facebookis haa ta'u Twitteris haa ta'u waan adda addaatiin gargaarsaan beekamtanu amma osoo silaa Wallagga erguu baateen barbaada namni amma dhimmamaa fi jiru naannoo ofiitiif namoonni muddamaa inuma rakkataa fi waan ta'eef ijoolluma naannoo Wallaggaa qofitti akka inni nu jalaan taane boru gaafa siinii gaafa akkanaa gaafan kana ta'u eessana duraa dheettanii gaafa jarrinuu jedhe dubbiin kun hin dabarfata waan ta'eef akkanatti nafu gaafa jarri seenaan kun dabarfatee jennaan maali gaafa sana nuti araddaa keessanii miti moo lafee keessanii miti moo nafa keessanii miti moo maa kophaatti lagatamne kophaatti baqatamne yoo jedhan deebiitti dhabna kanaaf naannuma Naqamtii kanaaf warri biyya keessaa yoo na dhaggeeffataa jirtan keessattuu magaalaa Finfinnee yoo jiraattan silaa hunda bamtanu yoo jiraattani ummanni kun uffatan qabu ilmaan fudhatee maatii kumaatamaan bakka adda addaa qubatee jira ilmaan fudhatee loon saachitti gatee saamamee waan hundaa achitti gatee deeme kanaaf magaaluma Naqamtee
kallattii beekamaadhaan waldaa gargaarsaatiin maal isiin tokko laata maal jedhamti maal gonnofaa kan jedhamtu tokko jirti kan ijaaramtee jirtu gargaarsaan kan beekamtu kan jechuun qaama gargaarsaaf deemu maal gonnofaa kan jedhamu tokko jira maqaa jira irraan fadhee ragaa kallattuma fedheenu haa ta'u abbaa fedhes namni nu jibbaa jiru sageessu namni jaalataa jiru sageessu laanni nu jibbuun geessu sa'atiin yeroon keessa laalaa isaa laalatanii fi laalaan kee laalaa kooti dhibeen kee dhibee kooti cinqiin kee cinqii kooti abadan kophaatti naftu kophaa hin jirtu si wajjiniin hin jira jedhamu sa'atii kana yeroo kana waan ta'eef hawaasa kabajamu silaahuu yoo nama tokko naannoo Wallaggaa ofitti kadhanne Buusaa Gonnofaa akkasi galatoomii ulfaadhu Buusaa Gonnofaa maqaa kana harkaa babbadaati koo umuriin koos bubbuleela harrii koo argaarsan miti maal namni harrii kana hunda babaasee kee kana hunda jiraate kee kana gaariin jira kan hin hanganaa wucaa xiqqoo fi tasaa yaadadhe Buusaa Gonnofaati eegisiri Gonnofaati qollofaa miti Gonnofaadha galatoomaa ulfaadhaa hawaasa keenya ijoollee Arsii Baale Harargee silaahuu naannoon biraa ofii isaatii bakka jirutti jira fakkeenyaaf amma sa'aatii kana Booranaan kottuu gargaarii jechuun danda'u sa'aatii gargaarsaa miti inni barbaadaa jiru ansi bira hin jire jechuun kophaan jirtanuu leeka kophaan jirtanuu rakkoon keessa rakkoo keenya yoo waan biraa dadhabne godaansa keessaniif jecha isa isin achi dhakaarra bulaa jirtanuu jecha asii hirribni nuun qabne jedhaniitu itti himuun waan tokko beekaa kanaaf gaazexeessitoonni miidiyaa gurguddaa of hirkaa qabdan maalo waayiroo ammalaa inni dhume kan boolloo ta'e isa jiru dhaqqabachuun isa jiru amma guyyaa irraa karaa dhaabbata egereetiin tasaabiin keenya naqamtee galgala asrii booda dhaqee naqamtee nuu seene makiinaan tokko immoo dudduubbeetu nu jalaa fi amma kunoo achuma ollaadhuma naqamtee sana jira amma kuni Buusaa Gonnofaa warra naqamteetiin wal argee Buusaa Gonnofaa suni hawaasa biraan ga'ee mee kiiloodhuma 25 kanallee nama 2,000 fi 300 kana 300 kanaaf dhaqee hiree xiqqishuudhuma uummata keenya dandamannaa laata silaa'uu dhakaarra bulaa inni kaan silaa'uu akka jirutti jira gaayii ila hawaasa kana biraa rakkachuun qaanyiidha akkuma taane jechuudha dhiibbaan jiraachuu wajjiniin Monni fedhe jiraachuu wajjiniin kana biraa rakkachuun kana biraa dhiiroo yeroo kaanoon hoo wal malee hin tolluudhaa fi amman utumallee namni biraa ka'e immoo namoonni naannoo Wallaggaa taa'abaa jiranii dheengadda kitaaba gurguranii walii yuunivarsiitii magaalaa naqamtee dhufanii kitaaba gurguranii galii achirraa argamu warra kanaaf namni wayii kitaaba kennee jennaan kitaaba silaa ofiisaatii magaalaarra oolfachuudhaa jedhee barreesse kenninaan asii magaalaa Finfinneetti dhufanii gurguranii horii achirraa argamsiisan fudhatanii deemanii bulchiinsi yuunivarsiitii magaalaa Finfinnee magaalaa naqamtii barattootaa wajjin wal qabatee hammi kun akka waan ilaalaa jechuuti malee hawaasa buqqa'ee hojii wal biratti ilaaltanii baay'eedha nama baay'eedha nama hangana jedhamu miti lakkoofsi isaa jechuudha namni egaa keenya kun rabbi alakkaa'u akka keenyatti hooyoo siin kaate amma barri kun hin darba ijoollee zabanni kun hin dabarfata haallamma jiru sin jijjiirama haallamma jiru hin jijjiirama yoo leeqaanuu rabbitti illee yoo nu himatte hoo akka namumaattuu namni tokko yoo zallamame ilaa mujrima fedhe haa ta'u utuma tallee hattaa ta'e jechuudha nama hamaa fedhe yoo ta'u yoo miidhamee rabbitti nama himate du'aa'iin nama miidhamee rabbitti nama himate abadan lafan bu'u bilbilisaa daayirektii rabbii isaatii wajjinii wal arga rabbiin immoo sababa kana dallansu rabbiin immoo sababa zulmii argamsiisu wama argaa jiru jireenya samaa'ii ba'aa akkuma beekamu naannoon nageenyatu waakkatee biyyarraa godaanaa wanni hin taane hin jiru kun hundi isaatu dallansu rabbiiti akkuma argaa jirtan dallansu rabbiirraa garaagarummaa tokko illee hin qabu dallansu rabbiiti jechuudha maaliif jennaan miidhamaan gaafa miidhame rabbiitu irratti lola ta'isaa rabbiitu irratti lola inni miidhame akkuma kan namaa hoo rabbiin irratti lolataa miidhamaasaa akka namaatti hoo akka ummataatti hoo akka hawaasaatti hoo akka qaama tokkootti hoo akka boru ummata wajjiniin ilaa yoo waan fedhe ta'e boru adda ba'uu hin dandeenyu kaa waliin jira mana keessaa kifiliin tokko keessaa kan obboleessi kee mana kee keessaa kifilii tokko keessa jiraatu
sini galee dubbiin mana kee keessaa kibrii tokko keessa obboleessa kee kibrii tokko keessa obboleettii kee kibrii akkuma sana keessaa tokko waan ta'eef wanni nama jechuu barbaadu akka wallaggaatti utuu silaa namummaa qaadha huyyuu dhiiseetu maaliif jennaani wallahi kophaan jirtanuu namni jedhuuf arsii keessaa as bahee akkasii komandootti guutunuma biyyaatti in Ameerikaa Awustiraaliyaa Awurooppaa maal leeqa dhibeen kee dhibee kootii roorroon kee roorroo kootii kan jedhu haasaan nu haasaa jiru amma kuni haasaa warra buqqa'ee luqqa'ee bakka jiraatu dhabee naannoo magaalaa Naqamtee fi naannoo adda addaa qubatee jiruuti akkanatti nu hubadhaa. Kanaaf karaa ittisa balaatiin isa ta'u karaa poolisii fedheetiin isa ta'u karaa waraana mootummaa maaligaa makalaakalaa moo maali karaa wama hawaasa gargaaru wama hawaasa keenya bira nu dhaabbatee dhaqee firaashii tokkollee jala nu buusu bakkuma siin jirtu sanatti akkuma siin jirtu sanatti ilmaani akkuma ilmaan keenyaati nama raffisu nama dhiba nama dhibee hawaasa ofii dhibamu inuma dhiba nama namummaa qabu sinuma dhiba beekaa namni namummaa qabaannaan hin gaabar namummaa qabaannaan roorroo nama tokkollee hin fudhatu salphina nama tokkollee hin baadhatu namni namummaa qabu kanaaf hanga kana isinitti mijee dhaamsa keenya dhaammachuu fi kallattii kanaanii kallattii dhuma feesanii ilaala kallattuma isinii mirgaa'een inni naannoo sana beeku kallattii dhuma nama naannoo sanaatiin ammoo gumaata afran qallooti jedhamuun dirqama maaliif jennaani calluma jedhamee ta'uun qabu maaliif hawaasni sa'aatii kana wanni ni barbaadaa jiru qophaan jiruu daawwatuma rakkadhe edaa salphinni kan koo nama narraa hirmatuun qabaada nama jedhutti haajoma kanaaf akka Jimmaatti akka Shanangibeetti akka Ilubaabooritti akka Shawaatti akka komandootti akka Harargeetti keessatti maaliif jennaan naannoon amma jarri irra caalaan gaafa yeroo adda addaa jarri kun warra biyya alaa jiraatanus ta'e warra biyya keessaas walirraa hafuun waliin jiraachuun walii mirkaneessuun sa'aatii rakkinaa kana sa'aatii hammeenyaa kana sa'aatii cinqii kana rakkoo namoomaa rakkoo saboomaa rakkoo lafoomaa rakkoo waan maraati waan hunda wal biraa qabna wanni nuti wal biraa dhabne nama gariidhaan amantii malee hin jiru bara maalu wal biraa qabna isinii galeera dubbeen kanaaf jecha amantii adda qabna biyyooma waliin qabna sabooma wajjin qabna lafee waliin qabna namooma waliin qabna waan cufa wajjiniin qabna kanaaf hawaasa keenya kabajamoo galatooma ulfaadhaa wanni jechuu barbaadu ijoolleen aktivistoonni adda addaa warreef miidiyaa irratti waa'een dhimma gargaarsa naannoo leeqaa kuni isinirraan eega inshaallah rabbi jedhe gargaarsi naannoo kana naannoo biraarraa yi barbaachisaa ulfaadhaa galatoomaa ulfaadhaa rabbi sina jaallatu isiniin jecha ammas isinin afeera. Kaanolaa gubatee gari ajee fageesse godaanni sabbootiin jaraa durmadeesse ilmaan gabareedhaan daran gabbageesse mataanurraan qoorina harumsee jabeesse sababa laagamtaan buqqisee gaggeesse maal yakkeeme maal balleesse miskeenni dambaafamuun adirgoonu ta'ii gargaarsa keetiin jireenya sarbame buqqa'uu jalqabe waa waggoota dheeraa dhaabbate dhabe kana karaaraan qabe waan dursuu qabu taanaan adirgoonu ta'ii gargaarsa keetiin mantubulanni suuqa karaa dhabe naguugaa kanaaf hangachiisuu dadhabe nafaala beekeenya nu jalaa jajjabe dhibee gadantummaa turerganu qabe maddisaa beekamaa dhabbakirraa jalqabe akeekni kanabaa bu'aansaa galgalaa gaafanni wallabe ayyuu beekamee gati lubbuu beetti dhabe baande jaate har'a nu dhaqqabe dhiibbaan deemaa dhufe har'a nu dhaqqabe qorichaa yoomna bee of qabuun nu dhibe hawaasa bal'aa waa dhibe akkuma margaa jirtanii adirgoonu ta'ii gargaarsa keetii mootii duniyaatiin adirgoonu ta'ii gargaarsa keetii sabaa kana duris rakkin abba geesse qabee sarbame morminni dhiyeesse of ta'uu gaafachuudha waan inni balleesse kana sababni durbaatti jabeesse gaafii
مسكين لما ضموا لحياته كونوا تأيه غرغر سكيتي غافي يو قباتن مو مي برو كسن نرغا يو غافي قباتن ديبسو نندندا بامبر بالي غرور بالتي كچو دندا نغرو ركونا واسا نمر رفيسوغا نمالالي صبر بكم جيتي مالين ديغو ابيدي بر نماي ربو مالين غبو ابيدي نمو ماي ربو يقفا غبا نماي ربمبونه انغبو مالي غبا وانغبو فينكابو نمو نربو كناف نغبا أيه والفضل يوديك غافي كباتني عمري كيسن آمين 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 والفضل عمري إنسان أرجع أصلا إنسان أرجع أكاني سنينجدو أجلت آمين 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 أحبكم الله سارتو أحبكم الله الذي أحببتني لأجله ربي سنين جن جلتني سنين جلت سنين جن لال namni inni maadhumaarra keenya yoom dhumne bakka keenya